Tunjira hati bedelamte namun qabu injiramtu kasira hojjeta ganama keessa sa'aatii tokkotti makiinaan tindee kasira hojjete bakka afaafaatti funaana afaafaatti funaana duraanii karaa yaayyaa gubeetanii burtukaana baadhee loomii baadhee ashaaroo ormaa ashaaree yaa ormaa miicee hundaa tan guddise erga guddatee naannoo yoo fayyee gaaddise yeen jedhaan abbaan immoo daa'immaa irraa du'e abbaas ta'ee haaras ta'ee lafan qabu horiin qabu daakoo tokkoon qabu tan guddise ana amma erga na jabaatanii bakka humna kee dhangalaasee garadii ormaa ta'ee warqii ormaa dhiitee maammaan jedhee guddifadhee du'aanu siifan dabarsaa jamaan rakkoo hin jiru an jedhu qasiraa minama tana 150 hojjetee ishii buna su'annoo gartoo gurgudduufee natti gala odoo sanatti galaa jiru amma inni ganama san ba'ee sa'aatii lamatti ganama keessa sa'aatii lamatti hojii sana eeggachaa jira odoo hojii eeggachaa jiru inni naasaafne duwwan dhaneetu lafaan dhan arge shaarootti baakki fuuldura gabree fuulduratti ajjeesanii achitti qaxaqatanii irra deemanii afaan funyaan inni yaa'ee kanaan booda kottee irra deemanii maamarrimaasaa fincaan xoowaree homtu bakka kana bakka himaman tokko hin jiru. Kuni gaaf kam? Guyyaa caalsaa guyyaa sadii. Gimbooti guyyaa sadii. Guyyaa reebame jechuudha. Guyyaa sadii. Gimbooti guyyaa sadii citti rukutamee du'eedhanii achi deemanii inni achitti amma ciise jengalachaa oolee nafsa itti deemnaan makiinadhaan namni naannoodha makiinadhaan dhufe. Manatti makiinadhaan dhufe. Manni keessan amman fagaata shararoo irraa? Sa'aatii sadiin oofa. Miilaan jechuudha. Miila sa'aatii sadiin oofa. Makiinuma sanii si dhufee naa yaabbisee makiinuma sanii dhufee maal taate ilma koo jennaan akkatti foolisiin adumaan jaajee hojii eeggachaa jiru foolisiin na rukuttee itti lafaan na dhooftee indagana marmara na deemtee gowaanni gombaatiin na rukuttee qaxaqattee miila narra deemtee homaa naan bafnee homtu bakka kana yeetoo himadhuun qabdee afaan funyaan iyyaadha fincaan xoowaree hakiimis ogeessas hundumaa bakka hin geenye tokko hin jiru. Asiin al liqeeffadhaa achiin al liqeeffadhaa bakka hin geenye tokko madadhabe ogeessas hakiimii achi biyyaatis hundumaa dadhabee jibbaadhee namni na wajjin siqaayee argee namni na hirmaatee akkasumas liqeeffadhee gara 20 liqeeffadhee as tanaa fayyadee ogeessi kaadhee dadhabee macarrashaa irraa fuudhee raadhee hakiimii shaarootiin bahe eegan taagalee dadhabe hakiimii shaarootiin baanan xaafanii fiicheetti gannaa dabarsan fiicheetti na dabarsanii inni hin jiru inni sunuma bakka dhiini yaajee fincaan jaajee dhidhiitanii bakka kana jedhan tokko hin jiru inni baay'ee nama ta'uu hin qabu minaal baata egaa xaafni isinii dabarsinaa dhiini homtuyyuu dhiini yaajee dhiini hin jiru haati lama oon nafsa isinii eegutti kaagaraatti birrii walitti gugguraa fuddaa tokko asitti biratti hafaa jedhan tokko biratti biratti hafeet kun achi dhufanii haraan ka barbaadan immoo reefuun darbatti gada kottee kiyyanan deemetu deema. Nan ta'a bu'aatiin deemaan deemtu fiicheen dhoowwaranii odumaan deemee gargara waarii mana gahe. Gargara waarii mana gahee hin duune birrii fidaa koottaa jedhan. Birrii maali? Birrii barbaada ammas birrii barbaada fidaa koottaa Addis Ababaatti darbanii itti xaafanii jiru naan jedhan. Eenyutu jedha? Warra achi biraa dhufe wajjin deemu tokko jettee maatuma keessan keessaa warri maatuma kiyya keessaa asiraatu jedha. Amma jennaan dhuguma mostoof dabaaduu natti wennaan lakkiin duune faraanga barbaada. Amma faraanga sanaan orgari kaadhee achi kaadhee ammas faraanga sanaan fuudha hoggaan jedhu anaa deemee qeessola tola waliin jedhee ormas kaadhee namooti kaadhee na barbaadaadhee anaa deemee qe'ee san ga'u hin boowwan. Fuuldura aduun qe'ee ga'een fuuldura du'aan qe'ee ga'e. Hospitaala gara manaatti deemee dawwalan. Amma dawwalanii hoggaasaan dawwalan isaan biraan ga'anii ogumaan qe'eetti dhiyaatee ga'u. Gaafni maa wal lolti jedha isaan beekatti jedha isaan mabboowwan. Isaan dhagaanii dhageenye gana shaaroo garuudha deemaa. Shaaroo maaliif deemtan isin? Gana du'a hojiinan bahe. Hospitaala? Hospitaala bahetanii fiicheen dhaqannaa inni dhoowwara. Kottee dhanan deeme tokko amma sa'aatii sadiin oofaa kottumaan deemeti taa'atii kaa'atii deemetuma qa'ee ga'e. Hoggaan qa'ee ga'u du'aattan gale. Isaan hospitaala fidanii jiran mana? Ifinne. Waree fidanii tirikii. Oduudhumatu dhufe? Oduu dhufe. Amma akkatumaan du'e. Amma guman argan ijoollee walloodhaan maa ilma kiyya du'e nan jedhuun kaadhee galee inuman goggogee akkata kananii addaanii ganaa birrii liqeeffadhee
birri salliqeeffadhama birri barbaadanii arreeffa sun ittiin ba'u dhabamee birri salliqeeffadhee dhaqanii natti hirmaatanii dhaqanii reeffa sana achi dhaqanii aduu 26 fiichedha baasa 25 naqeet 26 fiichedha bahe 26 fiichedhaan bahee amma sodanii dhufanii waan ittiin awwaalamu qabu amma soorratti funaananii raawwatanii aduu 26 manatti galchanii aduu 27 aniyyeetti dhaantiin awwaalus ta'uu akkaataa sanuu dhabnaan hundumatti hirmaatee garagara liqeeffatanii aduu 27 awwaalame. Adde Mulu maaliif poolisiin reebe mucaa keessa? Maaliif to'annoo xalaatan qabu hoomaan qabu yaaduu fotoon sun jedhamu hojii eeggatu horii jedhama dheeraa duudhaa hoomaan jedhee hin arrabsine hoomaan jenne alee hojii eeggatu taja anu na rukuteen argee ana hoomaan agarree nama rukuteen argee runjaa ijoo hojii eeggachaa yeroo hiitatu malafaa na dha'ee ijoon na qaxaqaxee narra deeme marmarra na deeme bakkeen kana toyyee tokko hin jiru achumatti bakka dhabame achumatti gaggabee achumatti afaan funyaan xiyyaa'ee dhiinii na jedhama namni achi na haaree inni makiina dhangad dhufee odoo midhaan bishaan hin jedhin odoo dhiina afaan hin yaa'u amma qe'ee boolla ga'utti odoo dhiina afaan funyaan hin yaa'u dhiina funcaasaa dhiiga odoo afaan funyaan hin yaa'u akkatti ka'ee naaraa du'e. Poolisiin reebamu isumatti isinitti himate? Isumatti himate. Gurbichi manatti himate. Poolisiin ajjeese sumanna qaxaqqate duullee foorusuman ajjeese balleessa tokko hin qabu ara hin assaamne yaadan jajja hojii eeggadha. Gabriel fuulduratti maankii Gabriel fuulduratti. Nan jedhe natti himate. Haa ta'u isinitti hin deebi'a galatoom Dajanee haala ture ati ammam quba qabda maaltu ta'e eessatti kan reebame mucaan kun? Tole yee galatoomi Fayyisaa Nugusee Aagaa dhalataa godina Shawaa Kaabaa Salaalee aanaa Dabra Libaanos ganda Soneetti dhalate mucaan kun haati isaa yeroo ijoollummaa isa deessu abbaan isaa baatii jaatti irraa du'anii haati tuni abbaas taatee haadhas taatee dugdatti baattee harkatti loomii fi burtukaana baattee corqaa fi shunkurtii baattee isaan guddiste haa ta'uti haati tuni hiyyeettii fi harka qalleeyyii waan taateef umurii dheeraadhaaf seeftineettiidhaan nama jiraatanidha. Nama quufaa fi badhaadhinatti guddatee miti fayyeen. Haa ta'uti haati tuni gaafa haala kanaan rakkattee isaan guddistu animmoo sin rakkisu eegan har'a baradhee barumsi kun sababa dhibee koronatti erga dhaabbate deemeen sitti hojjedha jedhee akka simbirroo harka gara afaanitti jiru harka gara afaanitti haadha isaa tana jiraachisuu fi jedhee otoo gara magaalaa Shararoo deemee hojjetu caamsaa guyyaa 3 ji'a 9 bara 2012 naannoo baankii hojii gamtaa Oromiyaa fuuldura asfaaltirra otoo dhaabbatee hojii eeggachaa jiru poolisiin qaamni mootummaa dhufee mucaa kana achitti lafaan dha'ee reebee dhiiga afaanii funyaan iyyaasee ajjeesni jedhanii biraa deemanii kana qofa doon taane namoota bakka inni kufee ol qabuuf dhaqanillee itti dabalanii reebanii namni akka achi hin kaasne dhorkaa turanii jechuudha. Haa ta'uti sa'aatii dheeraadhaaf erga mucaan kun dhiigni isaa achitti dhangala'ee hanga irraatitti bakka isaatti goggogee biyyee gurraacha fakkaatee dhiigni isaa bakka san jira jechuudha. Ija keenya waan dhagnee agarreedha. Mucaan kun yeroo dheeraa turee namoonni boodarra kaafamee konkolaataadhaan gara haadhatti geeffama. Haa ta'u mucaan kun miidhaa hamaa fi dararrii cimaa waan irra ga'eef qaamni saalasaa miidhameera rukutameera. Harki isaa nafne, garaan isaa nafne, miilli isaa nafne qaamonni dhala namaatiif uumaman hundi isaa tumamaniiru jechuudha. Miidhamaniiru jechuudha. Erga kana ta'ee booda mucaan kana haati tun harka qalleeyyii waan taateef gara namoota aadaadhaan namoota yaalan yoo qaamni isaa miidhame deddeebisuu danda'anii fi mana yaalaa naannoo Gumbichu jedhamu kilinika Gumbichu jedhamutti geessanii yaalaa turaniiru. Haa ta'uti mucaan kun otoo midhaanii fi bishaan hin qabmasin otoo bulluqatti hin qabin nyaata dadhabee fincaa'uu dadhabee qaamni saalasaa miidhame akkasuma otoo bishaan jedhu otoo gubatu otoo boo'u mucaan kun dhumarra birrii liqeeffatanii kaanis uummanni itti hirmaatee gargaaree gara gaafa caamsaa guyyaa 25 ji'a 9 bara 2012 gara kilinika yookiin hospitaala Shararootti fidan. Hospitaala Shararootti gaadan hospitaala Shararoo humna keenya olii jedhee riifarii gara hospitaala waliigala Fiicheetti barreessa. Gara hospitaala waliigala Fiicheetti gaafa barreessu hospitaalli waliigala Fiichee immoo laalee mucaan qaamni isaa bakki tokko hin jiru jedhee raajii kaasee hunda isaa erga adda baaseen booda humna keenya olii yoo lubbuun isaa kanafu ta'e dhiiga hin qabu jedheet noobileet jedhanii irra barreessanii miidhaa qaama hundarra sagee harka isaarra miila isaarra garaa isaarra kalee isaarra onnee isaarra hunda ga'e otoo mucaan dhiiga tufu otoo dhiiga ol deebisu funyaanni fafaan otoo hanga gaafa lubbuun keessa baatotoo hin dhaabbatiin riifariidha jedhanii gara hospitaala Finfinneetti barreessan. Battaluma kana otoo iyyuu hospitaala riifar jedhee chaappaayyuu waraqaa diirratti rukutin mucaa lubbuun bahee jechuudha. Tole maaliif reeban poolisoonni Dajanee? Ragaan ani qabatamaadhaa fi namaanis qabu yoo jiraate badii tokko hin qabu. Mucaan kun nama siyaasaa miti baay'ee. Wanni Oromoonis uummata biyya kanaatti barbaadu mucaan kun mucaa ganna 20ti, mucaa barataa kutaa 6ti,
mucaa abjuun isaa doktoriin ta'ee biyya kanatti uummata dhibame fayyisa jedhellee abjuu abjootudha malee nama biyya kanan diiga biyya kanan balleessa jedhuu miti nama siyaasaa miti wanni beekuu qabdanii haa ta'uti Oromoo ta'ee uumamuu isaatii fi Oromoo ta'ee biyya lafaa kanarra jiraachuun isaa yakka ta'ee ajjeeffame malee yeroon itti barataan itti ajjeeffamu ammas miti barataas ajjeesuu yakka yoo yakka qabaata ta'e immoo seerri qabee qaamni nageenyaa qabee mana murtiitti dhiyeessee seera qabdi biyyi tokko seera biyyaatiin gaafatanii yakkamaa yoo ta'ee fi shakkamaa yoo ta'e adda ba'ee qoratamee yoo yakka hin qabaanne bilisa baay'ee yoo qabaate garuu seeraan itti deemamuu hin danda'amu yakki inni qabu hin jiru nama walitti bu'ee hin qabu kanaadha. Adde Mulu maaliin jiraattu amma? Homaan qabanii isumatu natti funan amma kaa. Isumaan jiraachaa turtan? Isumaan jiraadha wanta kan qabu achii turan qabna sayinan xaaraa ammayyuu maqaa natti funan toogala. Haram kaa erga akka tun ergisaa gandaa tan ergifadhe tun ergisaa gandaati. Kanacha wanta kittiin qabu ndaaqotu hin qabu horaa tokko hin qabu ani ama biyya na nyaatti bineensota nyaatti malee wanta qo'ata tokko nyaatu maan qabu. Hangafa jechuun mucaa. Hangafa kiyya. Hangafa. Isinuma barsiisaa ture? Anuma barsiisa. Abbaan qabu homaan qabu anuma barsiisa. Anuma barsiisa. Nasi odoo balleessa tokko qabaatee naannoo jedhamu balleessa tokko hin qabu mootu hin qabu na nyaadhatti nyaatamee nuti. Hambaa waan tokko hin qabu daa'ima xiqqaa dhalaata kan qaban nan jedhu tokko hin jiru. Injiru. Yeroon itti namaa wallolee galee isinitti matee jira? Injiru. Inni kun daa'imta jiree nama laalu injiru inni qabu akkasii hin qabu. Inni qabu daa'imta xiqqaa wallolee hin qabu. Inni waan dubbata inni akkasii injiru. Esbiin mollaa anna beeku katama bulaan ta'an beeku injiru hin qabu akkasii. Aaduma nuti maajjeesan malee wanta gitti hin qabu. Haala xixaaree guddisaadha ankara naatti cufuun qabu ankara naa banuu qabu ankara naa cufuun qabu waan qabu waaqa tokkicha malee waan qabu damee kiyya waaqayyoon damee kiyya mangistiin naa barbaada damee daa'ima kiyya dhiiga daa'ima kiyya mangistiin naa haala wanta kan qabu daa'ima hurroodha wanta kittaan qabu no isaan kan haala ta'ee abbaa ta'e guddisaa namni lafa hin qabu namni qaqqaarsa tokko qabaata ani hin qabu ergan guddifadhee hayyiyyee gaaddisa kiyya jedhee odoon jedhu Doftorii ta'e totii dabarsa naan jedha. Rogas jedhu ofiif biyyee qabadhaa takka ta'e. Daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan daawwataa jirtan marii maatii miidhamtoota nama miidhamee irratti dubbisaa jirru marii keenya haala yerooti. Maatii mucaa kanaa deeggaruudhaaf maqaa haadha isaa Aadde Muluu Adaraa Bashaatiin baankii hojii gamtaa Oromiyaatti herregi daftarri herregaa banamee jira. Tokko 0046698 4919 Aadde Muluu Adaraa Bashaa jettanii deeggaruu dandeessu. Lakkoofsa kana iskiriinii irratti barreessinee jirra. Kana gargaaruu dandeessu. Warri biyya alaa jirtan immoo goofandiin banameeti jira. Sanarrattis deeggarsa maatii kana gochuu fi dandeessu. Ajjechaan akkanaa bakkee garaagaraatti mul'ataati jira. Ka'umsi isaa maal sitti fakkaata akka dargaggeessa tokkootti? Ani akka lammii biyya kanaattis ta'e akka saba dhalataa Oromoo tokkootitti sirna jiinoosaayidii kan gaggeeffamaa jiru. Kana gaafan siin jedhu Oromoon biyya kanaan ala biyya biraan qabu. Uummanni biyya kanatti dhalate biyyuma kana qaba. Kanaafiyyuu biyya kanarra jiraachuun biyya kanatti dhalachuun keessattuu yeroo itti Oromoo taate ani Oromoodha jettee of waamuun itti yakka ta'e itti ajjeeffame keessa jirra. Yeroo itti haati Oromoo gadaamessi ishee ilmi ishee jala ajjeeffame intalli ishee isa fuulduratti gudeeddamte yaa Rabbi ilmoo dhalaanaan kennin jettee yeroo itti gadaamessa ofiirra abaarturra geesserti jechuudha. Kana kan baay'ee nama gaddisiisu kanarraa kan hafe Oromoo yakka hin qabu. Yakkamaadhayyuu sirna gadaa keessatti qulqulleessee gumaa baasisee harka baasisee biyya isaa keessatti gosa isaa keessatti jiraachisaa jiru malee Oromoon du'uu fi ajjeesuun irra du'uu fi ajjeefamuun irra hin jiraatu ture. Seenaa nama gaddisiisuudha seenaan Fayyisaa irratti ta'e. Haadha seeftineetiidhaan jiraattu haadha hiyyeetti haadha carqii gaddaa ittiin ormarraa ergisaatiin fooxaa ergisaatiin har'a haaduu yookiin milaachi ittiin rifeensa gadda ilma ishee ittiin ofirra haaddattu dhabdee har'a iddoo kana jirti jechuudha. Kanaaf Oromoo hundi kan beekuu qabu biyya kanatti uummanni biyya kanaa sabaaf sablammii biyya kanaa kan nu beekuu qabu sabni Oromoo yeroo itti bahuu fi galuu dadhabe keessa jirra waan ta'eef kuni nu gaddisiisa. Haadha Oromoo abbaan Oromoo bahee galuu rakkisaa ta'ee jira waan ta'eef ani gama kiyyaan gadda guddaatu natti dhaga'ama. Dhugaa dubbachuudhaaf Fayyisaa ajjeesuu miti utoo yakka hojjete seermattuu hin dhiyeessan hin jedhu hin beeku uummanni magaalaa Shararu uummanni Salaalee hundatu beeka waan ta'eef mucaa qaxalee mucaa boru doktoran ta'a jedhu
abjuusaa mootummaan du'aan dachee irraa galaafatee jechuudha. Galatoomaa adde Muluu mootummaadhaaf maal dhaamtu mee? Mootummaa damee dhiiga daa'ima kiyyaa naa haruu naa barbaadu jedha. Dhiiga daa'ima kiyyaa naa barbaadu ani homaan qabu dhiiga daa'ima kiyyaa naa haruu jedha. Isaan barbaada. Ijoollee meeqa qabdu amma ijoolleen keessan umurii isaanii meeqa? Amma lama jira. Lamaan qabama. Tokko waggaa 14 tokko immoo waggaa 10. Lamaan qabama. Eenyutu isin jiraachisa amma kana booda abdiin keessan maal? Oomaan qabu waaqa tokkicha malee ofumaan isaan jiraachisa ammoo waan tokko karra nachuun qabu waan qabu waan tokko hin qabu waan tokko hin jiru. Haati beddelamte nama hin qabu. Hin jiroomtu. Ergasii maatiin kun warra mootummaa faana wanti wajjin haasa'ee jira humnooti nageenyaa yookiin caasaan bulchiinsa naannoo sanaa wanti itti dubbatee jira. Yaa'u haga maatiitti qaamni mootummaa tokkoyyuu dhufee isaan gaafate hin jiru. Nutillee akka isaan dhaqanii qaama mootummaa gaafatanii fi eeruu kenninee fi gara qaama mootummaatti akka deemanii dhiiga daa'ima isaanii kana barbaadamuuf jennee erginee turre tokkoffaa hin jiruu jedhan. Bulchaan aanaa sanii hin jiruu walgahii deemiraa jedhanii yeroo dhibeen akkanaa hammaate keessatti uummanni du'aa reeffa isaa waraabessi nyaataa ilmoon dubartiin akka dhiiratti taatee guddiste yeroo du'ee dhiigni isaa karaa dhangala'u nagaa eegsisna jedhanii biyya bulchina jedhanii argachuu hin dandeenye baay'ee nama gaddisiisa. Ammaaliif jennaan inni guutumaan guututti biyyattiin garamitti akka deemtu na yaaddessaan. Dhugaa dubbanna taanaan uummata biyya kanaaf wanti naamu biyyattiin gara ce'umsaatti odoo hin taane gara ciccituutti deemaa jirti. Kanaaf qaama mootummaallee argachuu hin dandeenya gammaatitti. Qaamni mootummaa du'uu mucaa kana magaalaan ni beeka baadiyyaan ni beeka qaamni dhaqee qe'eetti isaan gaafate hin jiru. Har'a uummata Oromootu isan qabnetu akka waan ofii qabuutitti haadha teenya jalaa ilmi du'ee obboleessa keenya du'e jedhanii uummanni Oromoo hundi tumsuudhaaf gargaaruudhaaf fandigoomii uumanii jiru. Ankaawuntiin banamee fi ankaawuntii irratti gargaaraa jiru uummanni Oromoo waan ta'eef ani tokkoffaa dhaamsiin akka waliigalaatti immoo dabarsuu barbaadu biyya kana keessatti sabni Oromoo hin bilisoome don taane moodarni garboome jedheen ilaala akka kootiitti. Maaliif sirnoota darban keessatti haala kanaan barataan Oromoo ajjeefame hin beeku. Barataa kutaa jaati barataan ajjeefame kun nama gaddisiisa. Inni kabira dhumarratti maal inni dhaamsi koo akka waliigalaatti dubbachuu barbaadu uummanni Oromoo ormaayyuu hin jiraachise malee of jiraachisuu hin dadhabne. Kanaaf haadha Fayyisaa bira namoonni dhaabbattan namoonni gargaartan biyya keessa biyya alaa Ameerikaa fi Awurooppaa Eeshiyaa Afrikaa biyyoota garaagaraa keessa teessanii namoonni bilbiluudhaan gadda isaanii kana qooddatanii jajjabeessitanii fi gargaarsa halkanii guyyaa gootan ani tokko lama jedhee maqaa keessan dhahee fixuus hin danda'u dhahuus hin barbaadu haalli yeroo murteessaa miti waan ta'eef maqaa keessan galmeen seenaa Oromoo haa dha'u maqaa keessan galmeen seenaa Oromootiin barreeffame haa taa'u jechuun barbaada jechuudha namoota gargaaranii fi namoota deeggaruu barbaadan. Inni kabiraan miidiyaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif gurraaf ija uummataa taatanii halkanii fi guyyaa biyya abbaa keessanii keessatti uummata keessaniif saba keessaniif sagalee taatanii harmee ilmi jalaa ajjeeffame harmee intalli jalaa gudeeddamte sagalee taatanii uummata cunqurfamu uummata Oromoo kanaaf sagalee taatanii haala kanaan dhugaa Oromootiif dhaabbattanii dhugaa Oromoo wajjin hanga har'aatitti dararamaa fi giddirfamaan uummata Oromoo irra ga'e isinirra gahaati uummata Oromoo tajaajilaa jirtaniif galanni koo maqaa uummata Oromoo fi Oromootiin guddaadha waan ta'eef kana jedhee ibsuu hin danda'u gaafa bilisummaan bariite bilisummaa barii kan sin galateeffannu ta'a jechuudha. Akka galaatitti inni kabiraatti dabaluu barbaadu namoonni Oromoon bilisoomeera jettanii Oromoo sobdan Oromoo sossobdanii isiniif garbummaan hin xiqqaataan jedhaan. Inni kabiraa namoonni biyya kana keessatti siidaa bilisummaa ijaaruuf qabsooftanii siidaa garbummaa jalatti akka hin jilbeeffanne jechuun ni barbaada. Inni dhumaa koo waliigalaa Oromoon haati gadaamessi ishee madaa'ee ilmi ishee ajjeefame intalli ishee gudeeddamtee jirti waan ta'eef Oromoon qabsoo isa akka baarotumsaa isa Hayilee Fidaa isa Piroofeesar Mararaa Guddinaaf Daawud Ibsaa jalqaban galmaan gahaa waliigalatti kanan dhaamuu danda'a dubbachuun illee natti ulfaata. Jechi ittiin garbummaa Oromoon keessa jiruuf dararee Oromoo ragaa jiru kanaadha waan ta'eef nuti yoomiyyuu taanaan Oromoo taanee dhalanne orma taaneen duunu Oromoo taanee yaaduunu seenaan isii yaadatu guddaa galatoomaa miidiyaa kana garuu jechan ittiin ibsee galateeffadhu hin qabu. Galatoome adde Muluu warri mootummaa ergasiis hin dubbisanii jiranii. Hin dubbifne yerootiin tokko biyya dargaggoodhalee sira addaanaa buukii naa kennennaan buukii san hin qabu jedhanii annoo jeebu sira addaanaa. Warri sun mootummaadha?
Dargaggoodha. Dargaggoodha. Qeerroo. Uummata. Kanaaf warri mootummaan gayoona isin hin dubbisne. Ingilne. Isin hin dubbisne. Dubbifna. Hin dubbifne. Ergaan qabda ammaa himee dhuma irratti wanni uummatatti himachuu barbaaddanoo jiraate gabaabsaati. Uummata amma faraan karaayyuu kun kunoo qaxaroon abboo warraati kun har'a kaffarii naan jechaa jira. Isumaayyuu kunoo akkaataa kunoo noon jedha kunuma har'a kaffareedha. Ani kunoo gaasan galiqeeffadhee anu jedhe ammoo kunoo akkaataan godhuun qabu. Maa inni wanni kaffali isiniin jechaa jira? Gaasan galiqeeffatamee jechi anu jedhe. Yeroo wal'aansaa? Itti hastaamamee itti nakiimidha baasee. Liqii sanayyuu kaffaluu hin dandeenya. Isa kaffaluu hin dandeenya. Isa kun har'a kaffali jedha qaxaroon har'a kun har'a kaffaleedha. Kun immoo hundu garma gara ganaadha. Isaan kun akkataanadha. Ani hin beeku hangisi na ganaa godhe naa godhe hangisi dhiiga daafa kiyyaa haruu jedha. Ani waan beeku anuma sammus na sirrii miti anuma waan beeku. Waaqayyo sinaa jajjabeessu adde Muluu Adaraa. Daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork maatii mucaa wareegame kana keessumaa adde Muluu Adaraa ijoollee lama ijoollee hin geenye kakutaa ka umurii 14 isaa gadi lama wajjin jiranii hojjetatanii of jiraachisuu hin danda'anii lakkoofsi baankii hojii gamtaa Oromiyaatti herreegi banamee jiraachitti gargaaruu dandeessu bukiin kun kan isaaniiti maqaa isaaniitiin adde Muluu Adaraa'idha. Lakkoofsi isaa iskiriinii jalatti isinii barreessinee jirru kanadha. Warri biyya keessaa isaan gargaaruu dandeessanii ala warri jirtan immoo karaa GoFundMe gargaaruu dandeessu isiniin jenna. Kanan gayoonaa daawwataa turtan maatii Fayyee yookiin Gaaddisaa Nugusee fi Waahilasaa haadhasaa fi Waahilasaa wajjin kan gochaa turredha. Isaan Rabbi haa jajjabeessu.